Wangela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irra kan jiru nan dubbisa. Isa booddee itti fufnee sagalee Waaqayyoo dhageenya. Yommus bartoonni isaa barsiisa namni kun cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'ee dhalate? Isatu yakke moo abbaa isaa fi haadha isaatu yakke jedhanii Yesuusiin gaafatan jedha. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf haaluma amma keessa jirru keessa teenyee sa'aatii kana Waaqayyoon kadhanna. Yaa Gooftaa bara hundumaa keessatti mootee jirtu haalli fi yeroon kan sin daangesse haalota keessa dabarsitee guyyoota keessa dabarsitee isa guyyaa namaa qabdu isa sagalee namaa qabdu isa yeroo namaa qabdu ati Waaqayyoon as galatu dubbii kana dhaga'uudhaaf kan jedhan amma haala rakkisaa keessa ta'anii waa'een koo maalidha waa'een jireenya koo maalidha waa'een biyya koo maalidha jechaa kan jiran amma sa'aatii kana kaasanii karaa dubbii sagalee keessatti dubbattuu kanaa deebii argachuu danda'an. Yeroo kana kaasee ergamaan seexanaa isaan irratti ramadamee hojjetaa jiru amma irraa kan qabame haa ta'u. Yaa Gooftaa sagalee kana nuuf eebbisuun fedhaaf jaalala kee nuuf haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Kutaa kana dhaabbachuudhaan sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa maaliif ta'e isa jedhu irratti dubbadha. Jireenya kee irratti waan ta'e argitee bara kee keessa waan ta'e argitee haala kee irratti waan ta'e argitee maaliif ta'e kan jettu gaaffii qabaachuu dandeessa. Akka biyya keettis ta'e akka maatii keetti akka dhuunfaa keetti gaaffii qabaachuu dandeessa. Gaaffiin ati qabdu kunis immoo isa ta'ee darbe kanaaf maaliif ta'e kan si jechisiisu ta'uu danda'a. Har'a ergaan si qabu maaliif ta'e isa jettuuf Waaqayyo irra waan ta'e kanaaf deebii qaba. Gara mata duree kanaatti tun dhufiin dura waa'ee kutaa kanaa haa ilaallu. Kutaa kana kan barreesse ergamaa Yohaannis akka ta'e kitaabonni tokko tokko hin dubbatu. Barritti Yohaannis abbaan mul'ataa kutaa kana barreesse bara 70 hanga 90tti dhaloota Kiristoosiin booddeedha. Kan barreeffameef immoo warra amantii hin qabne yookaas immoo warra hin amanin macaafa kana dubbifatanii amanuu akka isaan danda'aniifidha. Yohaannis abbaan mul'ataa kun eenyudha isa jedhuuf Yohaannis ilma Zebdiyoosidha obboleessa Yaaqoob isa guddicha jedhamee beekama. Kutaa biyya Galiilaa magaalaa Naazreet keessatti nama dhalateedha Yohaannis. Yeroo Gooftaa Yesuusis argatuuf yeroo Yesuusitti harka kennatu lafti inni waamameef iddoo inni waamame iddoo gadiidha. Abbaa isaa wajjin utuu qurxummii qabu laga qurxummii qabu keessaa waamame. Isa booddee nama guddaa ta'ee kitaaba kana barreessuu danda'e. Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 2 gaafa laallu yaa Gooftaa namichi kun maaliif jaamaa ta'ee dhalate? Sababii cubbuu abbaa isaa moo sababii cubbuu haadha isaati jedhan. Gaaffii qabu jarri kun gaaffii qaban kanaaf deebii barbaadu. Inni deebii namaa kennu garuu Yesuus tokkichadha. Kanaafiyyuu wal fudhatanii gara Yesuus dhaqan. Har'a biyyi kun gaaffii qaba. Ati akka dhuunfaa keetti gaaffii qabda akka maatii keetti gaaffii qabda ergaan sii qaba. Gaaffii qabdu kanaaf gaafa Yesuus hin gaafattu. Gaafa Yesuusitti himattu gaafa Yesuusitti gaaffii kee dhiyeeffattu deebii quubsaa tokko toon argatiin hin deebitu. Yesuusitti dhiyaatanii maaltu jaamaa isa taasise sababii maaliif jaamaa ta'ee dhalate jedhanii gaafatan. Yesuus immoo deebisee lakkii cubbuu abbaa isaaf cubbuu haadha isaa osoo hin taane yookiin cubbuu hojjetee utuu hin taane inni fayyee ulfinni Waaqayyoo achiin akka mul'atuuf jaamaa ta'ee dhalate. Isa gaaffii nutti uumeef isa gaaffii nutti ta'e isa akka biyyaatti gaaffii nutti ta'e isa akka maatiitti gaaffii nutti ta'e isa akka dhuunfaa keenyaatti gaaffii nutti ta'eef gara Yesuusitti gaafa dhiyaan Yesuus deebii quubsaa nuu qaba. Nan jijjiirama jettee waan murteessite qabaachuu dandeessa. Garuu yeroon jijjiirama kee tureera ta'uu danda'a. Waan itti ta'uu qaba jetteen eegiin baay'een mana keetti ta'eera ta'a. Jireenya kee irratti ta'eera ta'a. Barnoota kee irratti iyyuu ta'eera ta'a. Daldala kee irratti ta'eera ta'a. Maaliif ta'e inni jedhu gaaffii sitti ta'e mataas dhukkubsuu danda'a. Waaqayyoo maaliif akka inni ta'e beeka. Gara Waaqayyootti siquun furmaata gaaffii keenyaati. Gaaffiin namoota baay'ee utuu Yesuus mana koo jiru akkamittiin irraafame. Utuu Yesuus mana koo jiru akkamitti wanti gadheen kun narratti ta'e. Utuu Yesuus na wajjin jiru akkamittiin akkas ta'e akkamitti daldalli koo kufe akkamitti barnoonni koo kufe akkamitti ikoonomiin koo kufe namoonni jedhan baay'eedha. Kufuu danda'a. Yesuus nama wajjin jiraachuuf Yesuus wajjin haasa'uun garaagara. Namooti baay'ee Yesuus mana isaanii jira malee Yesuus duukaa haasa'an. Namoonni baay'ee Yesuus na duukaa jira jedhu malee Yesuus wajjin hariiroo fayya buleessan qaban. Yesuus wajjin haasaa fayya buleessan qaban. Namoonni baay'ee mana isaanii keessa Yesuus jiraachuu beeku malee Yesuus duukaa haasa'uun beekan. Namoonni baay'ee Yesuus na duukaa jira jechaa deemuu malee Yesuus duukaa haasa'aa deemuun beekan. Yesuus duukaa jiraachuun isaa dhugaadha. Yesuus duwwaa miti warra namanne duukaa jira. Yesuus duwwaa miti uumaman dumaa duukaa jira. Yesuus duwwaa miti isa gurra qabuuf isa gurra hin qabne duukaayyuu jira Yesuus. Ati garuu har'a kottuun karaa tokko sitti hima. Yesuus duukaa jira garuu hariiroo isa wajjin uumi isa duukaa dubbadhu isa duukaa wal qunnami isa duukaa hariiroo fayya buleessa tokko uumi isa tarkaanfattee bira dabarte Yesuusitti deebi.
kottu sabira dabarte dhimma mataa keetii hojjechuutti deebite gara Yesuusitti deebi kottu samana kee keessa gara dudduubaatti aansite Yesuusin barbaadi ana booddee furmaata argachuu dandeessa. Wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 44 meelaala dubartiin kun waggaa 12 guutuu dhiiga isheetu dhangala'e kan jedhu seenaan lafa kaa'a. Macaafni qulqulluun hin dubbata lallabdoonni baay'een dubartiin kun akka ishee waggaa 12 guutuu dhiigi ishee dhangala'e dubbataa jiru. Waa'een dubartii kanaa garuu maalidha yoo jettan waggaa 12 guutuu namatti sitte malee dooktariitti sitte malee biyyatti sitte malee Yesuusitti hin sinne waggaa 12 guutuu dhiiga isheetu dhangala'a. Isheen inni isheen itti sitte isatti siqamu miti. Dooktariitti sitte ogeessa fayyaatti sitte qoricha fudhatti namatti sitte kottu amma maanti maaliif ta'e isa jettu kanaafi isatti sittetu sirrii miti isatti sittetu abbaa furmaataa miti isatti sittee jirtu kana isatti harka kennattee jirtu kanatu isa si oolchu miti isa si oolchu takkatti sittuun barbaada. Har'a kan sitti dubbataa jiruufi obboleessa koo abbaa koo obboleettii koo sagalee kana dhagaa kan jirtan itti siqaa isatti siqamuu qabutti siqaa. Shaashara wayaa isaatti buute Yesuus bira geesse gaafa sanaa kaasee dhiigi ishee dhangala'uun dhaabbate jedha sagaleen Waaqayyoo. Ati mee namoota baay'ee karaan gaafanne akkamitti hojjedhu akkamitti baradhu akkamitti daldalu akkamitti jiraadhu hin jennee mee ati namoota baay'eedhaan namoonni baay'een immoo karaa sitti agarsiifne karicharra immoo gortee hin qaanofne yellaane harka duwwaan taane lakki. Karichatu achiin miti ani kaleessa dheengadda barbaadeen dhabe kan jettu amma karaa irra deemtee barbaaduun sii ta'u ani hojjedheen dhabe kan jettu amma karaa hojjechuun sii ta'u karaa irra deemtee hojjechuu qabdu akkati Waaqayyoon gaafattuun barbaada. Waaqayyo sitti hima isa si harkaa badeen deebisa. Waaqayyo nagaa biyya keedhaa badeen deebisa. Waaqayyo nagaa si jalaa nyaatameen deebisa. Nana mana haleluuyaa si deebisa Waaqayyo. Wanti tokko immoo jira baay'een keenya kan nu waa barbaannu utuu Waaqayyoof hin qabamin waa qabachuu barbaanna. Garuu Waaqayyo dura nu qabatee deebee waa nu qabuu barbaada. Yoo Waaqayyoodhaaf qabamuu baanne wanti nu qabachuu barbaannu baay'een nu miliqa. Akka carraa ta'ee Saa'ol harree barbaada. Dudduuba isaatii Waaqayyo immoo isuma mataa isaa barbaada. Tarii ati inni barbaadeen dhabe jettu kun karaa keetu achiin mini ta'uu danda'a. Isatti barbaaddu kana miti ta'uu danda'a hojiin kee. Waaqayyo isa si dhoksee waan biraa sitti agarsiisee si qabachuu barbaada. Waaqayyo daldala kee kana gedderuuf si turse ta'a. Waaqayyo barnoota kee kana gedderuuf si kuffiise ta'a. Waaqayyo karaa kee kana gedderuuf isatti qabattee deemtu kana si dhokse ta'uu danda'a. Waan biraa sitti agarsiisee achiin karaa hojii sii banuufi ta'uu danda'a. Waaqayyo waan godheef beeka. Maaliif ta'e hin jedhin attamitti ta'e hin jedhin Waaqayyo si qabachuu barbaada. Waaqayyoof yoo ati qabamte innati barbaaddu salphaadha. Wantoonni ati Waaqayyoof hin qabamin barbaaddu baay'een isaanii siif hin qabaman tole siif hin jedhan hin badu. Qe'eeti barbaachiratte keessaa badu. Gabaatti barbaachiratte keessaa badu. Maaliif yoo jette situ Waaqayyoof hin qabamne Waaqayyootu si barbaada. Wangeela Luqaas boqonnaa 5 yoo ilaaltan Simon Petros fa'aa hojii isaaniitti jiraatan qurxummii qabaniiti. Qurxummii qabatanii jireenya isaanii geggeeffatu. Qurxummii qabatanii maatii isaanii jiraachisu. Hojii isaanii guyyaa guyyaadha. Hojii isaanii yeroo hundumaadha. Haa ta'u garuu guyyaa tokko qurxummii qabachuu dadhaban. Qurxummii kaleessa qabamtu jalaa dhokote. Simon Petros fa'aa Waaqayyoo akka isaan qurxummii walitti qaban hin barbaadu. Yesuus kan inni barbaadu akka isaan nama walitti qabanidha. Isaan qurxummii barbaadu. Yesuus immoo isaanuma mataa isaanii barbaada. Isaan qurxummii walitti qabu miti nama walitti qabuuf eegamu. Dubbii Waaqayyoon itti dubbate kanaan namoonni baay'een akka gaddaraman. Manni namoota baay'ee gaddaan rukkutame. Jireenyi namoota baay'ee gaddaan rukkutame. Kun maaliif narratti ta'e narratti ta'uu hin qabu namoonni baay'een kan jedhan akka isaan dubbii kanaan hiikaman nana mana akka isaan dubbii kanaan fayyan nana mana. Amma Waaqayyoodhaan kadhanna dubbii kanaaf. Yaa Gooftaa qilleensa karra ergaa kana ergiteefi maatii si dhaggeeffatan obboleessa si dhaggeeffatu abbaa si dhaggeeffatu obboleettii si dhaggeeffattu harmee si dhaggeeffattu kana waan jajjabeessiteef si galatu. Egaa isa sirratti ta'e kana keessa harkan qaba. Anatu beeka ana gaafadhu ani deebiinsii qaba kan ittiin jette. Ati Waaqayyoodha sin galateeffadha galanni siif haa ta'u. Egaa maqaa Yesuusin gurri dhagaye kun ammaa kaasee rakkinni isaa asumatti dhaabatu. Maqaa Yesuus Kiristoosidhaan hamma ankoo akkas ta'e kan jedhan kana ta'e manni koo goolamaadha jireenyi koo goolamaadha. Akka dhuunfaa kootiin gaaffii qaba. Akka biyya kootiin gaaffii qaba. Akka waldaa kiristaanaan keessa jirutti gaaffiin jira warri jedhan sagalee kanaan deebi'aa argatanii barri isaanii haa eebbifamu. Maqaa Yesuus Kiristoos
Kiristoosin warri qabachuu dadhabanaa qabatanii warri dhukkubaan yeroon koodhume jiran afayyanii warri eessan naqa jiran karaa irra deemanaa argatan warri natti dukkanaa jiran isaaniif haayifu warri eessattan deema jiran karaa irra deemuun isaaniif ta'u sagaleen kee isaan hubachiisuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u amma sa'aatii kana kaasanii biyyi isaan keessa jiraatan biyya nagaa qabu isaaniif haa ta'u maatii isaa wajjin jiraatan maatii naga qabeeyyaa ta'an amma obbolooti gogorsi wajjin hariiroo fayya buleessa uumanii maqaa Yesuus Kiristoosin deebii gahaa argatanii jireenya hiika qabu jiraachuu danda'an. Egaa qilleensa karraa guyyaadhaa gara guyyaatti itti ramadamee kan jiru fayyaa isaanii kan booresse sa'aatii kana booddee dubbii kana booddee lallaba kana booddee ergaa kana booddee isaanitti haa fagaatu. Yaa gooftaa kana hundumaa waan gootuuf si haa galatu maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosin ameen.